Tole galatoomaadha. Alamuu Zallaqee jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa waldaa Antarpiriineroota Shaggar. Waldaan kun iddaa hundeeffamee waa hedduu hojjetaa jira. Tokko leenjii wajjin hojjetaa leenjii hedduu kennineerra. Qabinsa qabeenyaa ka jedhu irratti kan hojjennu jira. Kuni neetworkiinis mantaagoo namootaaf uumuun access to finance yookaan immoo qaqqabinsa maallaqaa dargaggoota keessumaa wabii liqaa argachuuf rakkataniif kan hojjetaa jirrudha. Sanallee gara miliyoona 326 ol wabii liqaa dargaggootaaf kennuun hojiilee akka isaan milkaa'an taasisaatii jirra jechuudha. Inni biraan immoo qo'annoo gaggeessinudha. Suni sirnaakkoo entrepreneurship yookaan entrepreneurial ecosystem ijaaruu keessatti nu gargaara jennee knowledge management kan hojjechaa jirrudha jechuudha. Kaayyoon gooroon inni guddaan waldaan kun itti hundeeffamee fi namoonni qabeenya beekumsa irratti hundaa'e akka horataniif deeggaruudha. Keessumaa dargaggoonni jalaa dhufan kun yoo qabeenya beekumsa irratti hundaa'e hin horanne tokkoffaa biizinesiin kamuu haa jalqabu malee itti fufiinsa hin qabaatu, sustainable ta'uu hin danda'u. Lammaffaa immoo carraa hojii bal'aa ta'e namaaf uumuu hin danda'u kan jedhu jira. Inni kun akka wal simee deemuuf leenjii keenya keessattiyyuu kan nu leenjisnu haala mijaawaa barbaaduu fi kaka'umsa ka jedhu jira. Biyyi kun biyya rakkoon hedduun keessa jiru. Biyya rakkoo hedduun keessa jiru immoo haalli mijaawaan daraan olaanaadha jechuudha. Kanaaf rakkina kana teenyee waa'ee rakkina kanaa komachuu, waa'ee rakkina kanaa haasa'uu otoo hin taane rakkoo har'aa boru argaa jirru kana gara haala mijaawaatti jijjiirranne nu immoo furmaata itti goonee dargaggoonni keenya furmaata itti godhanii kaampaanii guddaa haala isaan uummachuu danda'an itti leenjisaa jirra waan ta'eef haala mijaawaa jiru kanaaf carraa qabeenya uumamaan Oromiyaan qabdu kana dargaggoonni keenya walitti fidanii akka isaan abbaa furmaataa abbaa enterpiraayizii ta'anidha kan gochaa jirru jechuudha. Kana keessa waa hedduu jira. Hojiilee adda addaa irratti hirmaatu warri nu bira leenji'an. Qonna irratti kan hirmaatu jira. Bifa haarawaa ta'een warri hojjetan buna kan oomishuutti galan magaalaa Finfinnee keessa yerootti teenyee konkolaataa oofnu otoo hin taane yerootti gadi baanee Oromiyaa keessatti bifa addaatiin hojjechuu qabnu jedhanii warri hojii qonnaa keessa galan jiru. Warri immoo teknooloojii adda addaatti fayyadamanii diijitaal ikoonomii kana finiinsaa jiran jiru. Akkasumas immoo maanufaaktcharingii keessa warri galan jiru. Sana biraa immoo qonna ammayyeessuu qabna jedhanii kan akka dargaggoo jaalataa fa'aa immoo giriin inerjii irra wannoodhaan kan hojjetu paampii giriin paamp soolaar irrigeeted paawardi paamp irrigeeshinii irra kan hojjetu immoo isa fa'aa kalaqanii jiranii jechuudha. Akka waliigalaatti kallattii adda addaatiin waan adda addaa irratti kan isaan hirmaachaa jiran fiinteek irratti illee kan galanii hirmaataa ta'uu jiran hin jiru jechuudha ijoolleen. Fuulduratti nu jabeessinee waan kana jajjabeessinee bu'aa irraa arganneerra waan ta'eef namoonni dargaggoonni baay'een yaada hojiitti hiikamee rakkoo biyyaallee hedduu kan fure isaaniinis immoo abbaa qabeenyaa gurguddaa carraan hojii babal'aan keessatti banamuu danda'u kan hojjechuu danda'aniif milkaa'ina sababii milkaa'inaa taaneerraa fi waan ta'eef fuulduratti waan kana jajjabeessinee itti fufuudha. Deeggarsa amma goonu, leenjii amma kenninu, access to resource amma kenninu kana jajjabeessinee itti fufuu. Maaliif kaampaaniin tokkichi qobaasaatti nama 3,500 carraa hojii uume jechuun inni kaan nama 800 kan uume jira, 300 kan uume jira. Waan salphaatii miti. Waanuma xiqqoo gargaarre leenjiidha caalmaatti kan kennineefi waan kun haamilee namatti kenna waan ta'eef hojii leenjii access to finance, market linkage akkasumas immoo entrepreneurial ecosystemii jabeessuu kana jabeessinee itti fufna. Inni biraan Shaggar Entrepreneur Association matuma isaattuu waldaan entrepreneurota Shaggar kun enterpiraayizii mataa isaa qabatee sustainably inkaamii kan irraa argatu ittiin deebisee dargaggoonni kun hojii keessa akka galan taasisu jiraachuu qaba jennee sanallee dhaabuuf.